Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu akkamiin turtanii akkamiin eegamtanii yeroo kanaaf sa'a kana eegdanii amiin Waaqayyoon keenya akka badii balleessa keenya irratti nutti hin lakkoofne arjumaaf jaalala isaatii tiksee yeroo kanaan kan nuti maqaa uuma keenya ulfinni kabajni isaa haa ta'u akkasumallee immoo isheenis kan biraan hafne nuufis haadha taate deessuu Waaqayyoo lulleetti dubaroomaadhaaf ulfinni kabajni haa ta'u jecha akkamiin yeroo kana eegdanii amiin Waaqayyoon keenya akka badii keenya sun taane akka jaalala isaatti kan yeroo kanaan nuge yaa ulfaatu jecha akkasumallee immoo warroonni maatii naaf hin taane yoordi yuutuubii maatii taaf jechuunis hin jaaladha akkasumallee immoo warroonni laayik sheer gootanii galatoomai egaa obboloota akkuma ilaalaa jirru kana dhugumatti obboleettii keenya kana baay'eetti kan garaa nama nyaattuudha baay'eetti kan nama barartuudha dhugaa dubbachuuf jennaani egaa baay'ee kan namatti ulfaatu jireenya keessa jiraachaa jirru jireenya sobaati. Addunyaa sobaa keessa jiraanna. Otuma addunyaa sobaa kana keessa jiraannu nuti immoo shoma keessattuu jaalala waliif hin qabnu dhugaa dubbachuuf jennaan jechuudha. Har'a oollee fi bullee hin beeknu waliif hammeenyi yaanna. Egaa akkuma argitan tan obboleettii teenya dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee garuu natti tole. Maaliif jennaan namoonni baay'een akkatti gargaaraa jiran akkuma argitan kana Waaqayyoon isaan haa eebbisu kan qaban irratti immoo Waaqayyoon barakatii isaaniif haa godhu. Dhugaa dubbachuuf jennaan yoo har'a dhugaa rakkannee wal bira jiraanne akkatti wal gargaarre kana haamilee waliif taana kaka'umsa waliif taana jechuudha. Amma akkuma argitan kana namoonni baay'ee waan qaban irraan humna qaban illaan gargaaraa jiranii. Innaa namoonni qabdanii akkasumaan gargaaraa inni isin jechuu jaaladha. Egaa waan ta'eef immoo waan godhameefis Waaqayyootu beeka. Nuti Waaqayyoo maaliif akkas taane yookiin immoo namni nu gargaaru hin jiru namni cinaa kiyya jiraate jabaadhu naan jedhu hin jiru jennee yaaduu dandeenya nuti yeroo tokko jechuudha. Garuu Waaqayyoon immoo namootarra Waaqayyootu nu barbaachisan. Maaliif jennaan Waaqayyoo waan hunda nuuf godha. Garuu immoo namoonni fakkeenyaaf otoo cinaa keenya jiraatanii waan nu fayyadan tokko hin jiran. Isaayyittuu jechuudha. Namni ammaa kanatti cinaa kee jiraatee jabaadhu. Kaayyoo kee galmaan gaatta. Siin jedhee haamilee siif ta'u tokko hin jiru. Garuu immoo Waaqayyoon cinaa keenyatti hin jira. Akkuma Yoosefiif obboloonni isaa biyya Gibsiitti yeroo isaan gurguran Yoosef nama hin qabu ture. Waaqayyo garuu isaan waliin jira waan ta'eef mana Phitii Faaritti aangoo akka inni argatu godhee ololli isa qabee jedha. Egaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Jecha kana kan argannu seera uumamaati irratti seera uumama boqonnaa 39 lakkoofsa 1:23 irratti kan jiru yoo dubbistanii argattanii. Kanaafuu nuti nama hin qabnu osoo hin taane Waaqayyo jiraa keenya jiraachuu beekudha. Inni guddaan yoo Waaqayyoon cinaa keenya jiraatedha. Waaqayyoon cinaa jiraate taanaan namni akka nu gargaaru hin taasisa. Namni akka garaa nuuf laafu hin taasisa. Kanaafuu yeroo hundaayyuu nuti nama hin qabnu jechuu osoo hin taane waan godhe irratti immoo waan namaaf ta'e amiin jedhanii fudhachuudha. Tarii rakkinni har'a shiirraa ga'ee kun jireenya ishii fooyyessuudhaaf ta'uu danda'a jechuudha. Nuti nama hin qabnu jechuu osoo hin taane waan nuuf godhameefis galata jennee akkasumatti bakka jirrutti wal gargaarree jaalala waliif yaanne dhugaa rabbiin oo milkoofnan jedha. Sanas ta'e kanas ta'e garuu warroonni jireenya biyya ormaa keessa jirtanii sirriitti of eegaa. Dhugaa rabbii ganamas galgalas kadhannaa godha. Fakkeenyaaf gaazii yoo kan hojjettan ta'e gaazicha jechuudha siraataan of eeggannoodhaan raawwadhaa waan hojjettan irratti jechuudha. Waaqayyo na waliin jira jennee immoo Waaqayyo biratti yoo of hin eegne ulfaataadha. Waaqayyo cinaattis of eeguun numarraa barbaachisa. Kadhannaa gochuun numarraa barbaachisa. Waan gaarii walii yaaduunis numarraa barbaachisa. Egaa Waaqayyoon illee immoo cinaa keenya jira. Museen illee akkasuma daa'imummaa isaatti yeroo qarqara galaanaatti gatamee nama hin qabu ture. Waaqayyoon garuu isaa faana waan tureef mana mootii akka ilma mootii
akka guddatu isa taasisa jechuudha. So kanaafuu jireenya keenya keessatti waaqayyoon buufanne ta'e taanaan, jireenya keenya keessatti waaqayyoon dursine ta'e taanaan, wanta nu rakkoo kamiifiyyuu furmaanni waaqayyoodha jechuudha. Nuti nama hin qabnu jennee osoo hin taane waaqayyoon cinaa keenya godhanne adeemu jireenya keenya keessatti waaqayyoon kadhachuu, waan barbaannu irratti waaqayyoon kadhachuu, akkuma barbaada hin argattu rukutaa isiniif banamanuuf jedhe jechuudha. Nu caafametti nutis waan barbaannu san miira tasgabbaadhaan kadhannaa otoo goone wanni sun nuuf kennama. Kanaafuu waaqayyoon cinaa keenya jira. Irrattis immoo nuti akkuma hin dubbadhu of eegu. Wal gargaaruun immoo dhugaa Rabbii baay'ee kan namatti toludha. Nama mararti baay'ee jechuudha. Dhugaa baay'ee nama mararti. Egaa waan godheefis waaqayyoo beeka. Waaqayyoon immoo tarii kanaan guddisuu ishiidha yookiin kanaan jireenya ishii gara ifaatti jijjiiruu fi danda'a. So jireenya biyya ormaa keessatti immoo akkasitti hojjetanii akkasitti dhukkubsatanii hojjechuun baay'ee namatti dhukkuba nama gaddisiisa. Egaa dhugaa dubbachuuf jennaanii ba'uu keenya beekna malee galuu keenya hin beeknu. Akkasumallee kun obboleettii keenya Dubaayitti lubbuun ishii darbisuun kan baay'ee nama marartu, kan baay'ee nama azazzantudha. Hojjedheen galee of jijjiiraa jettee kunoo jireenya biyya ormaa keessatti hafna. Kanaafuu obboloota koo waan hundumaafuu waaqayyoon dursanna, kadhannaa goonaa, keessa keenya qulqulluu goone, laphee keenya qulqulluu goone yoo waaqayyoon kadhanne waaqayyo waan kamiyyuu keessa nu baasa. Akkuma Daani'eel yeroo boolla leencaatti darbatamu nama hin qabu ture. Waaqayyo garuu isa wajjin ta'ee ergamaa isaa qulqulluu Mikaa'el ergee fi afaan leenca keessaa baasise jechuudha. Innaa waaqayyoon nu oolcha jechuudha waan hundumaa. Ijoollee sadeen illee yeroo ibiddatti darbatamu nama hin qaban turan. Waaqayyo garuu isaan walii waan tureef ergamaa isaa qulqulluu ergee fi abidda bobaa keessa isaan akka bahan ni taasise. Kanaafuu nutis yoo jechuudha qulqullummaa keenyan waaqayyoon kadhanne. Yoo dhaabbanne waaqayyotti boonye waaqayyoon waan hundaa keessa nu baasa. Isiniin jedha obboloota kiyyaa bakka jirtanitti waaqayyoon kadhadhaa. Kadhannaa keenyan biyya keenya yaa yaadannu. Waaqayyoon immoo bahanii galuu nama hambisu. Dhugaa Rabbi du'uun isin jira garuu biyya ormaatti du'uu irra utuma biyya ofiitti du'anii biyyeen biyya ofiitu gaariidha. Nan gala jettee waan baay'ee akkadee achii booda maatiin illee yoom dhufta jedhanii nu eegani waan ta'eef nuti jireenya arraas borus namaa hin guunne tanaa jenne yeroo baay'ee nagaadhaan biyyaa baanii kaan qaama guutuudhaan qaama hirruudhaan gara biyyaatti galu, kaan immoo lubbuun ba'ee reeffi gara biyyaatti gala. Waaqayyoon kanarraa nu haa oolchu. Kan du'e immoo waaqayyoon lubbuu isaanii mirga qulqullootaa yaa jiraachisu. Akkasumallee immoo obboleettii teenya kadhannaadhaan yaadadhaa. Akkasumallee immoo warroota gargaaraa jiran waan qabaniin gargaaraa jiranii nutis waan qabnu tarii qarshii qabaanne gargaaruu dhiisuu dandeenya. Yoo kan qarshii qabaannus gargaaruu dandeenya. Yoo kan hin qabaanne immoo kadhannaadhaan kadhachuun waan guddaadha. Namni dirqama qabaatee qofaa miti kan nama kadhatu kan nama gargaaru waan ta'eef kanuma qabnuun waaqayyoon yoo kadhanne guddaadha. Isiniin jedha obboloota kiyyaa dhugaa baay'ee kan namatti tolanii gargaarsa ishiidhaaf godhanii waaqayyoon isaan haa eebbisu. Isiniin jedha bakka jirtanitti of eegaa. Waaqayyoon isin haa eegu. Waaqayyoon cinaa keessan haa jiru. Bahaatoo gara biyya keessanii nagaan nu haa galchu. Waaqayyoon isiniin jedha obboloota kiyyaa. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraa tajaajila nagaan naa turaa. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja.